مي بربادي دوما فيديو ما مانجا فتوكو أصل كده أنا قبضتكنو سلا رغمان كان نقاته يكون كان مقبسي سقاته بالبل ايغا مي والله يجي You were laughing when I met you, and you still do. Remember when I was the apple? يعني كنا عمانا قبلين عندي مجرن يار مشايل كان رابو جرتي jirtu kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala waa'ee Nooroo Tube kan biyya alaatii fi kan biyya keessaa warreen isin qabbanaa kumbula jala jirtanii fi warreen isinitti oowwee nu daawwachaa jirtan warreen makiinaa oofaa jirtanis paarkiin godhaa makiinaa keessan akka makiinaa biraa waliin dhoyne akkasumas illee shaayii keessan as fudhadhaatii nu daawwadhaa warreen mana keessa teessanii nu daawwachaa jirtan horaa bulaa deebanaa isin jenna. Video kana yoo dhufisni tole like godhuudhaan channel kana ammoo subscribe bikka diintu san tuquudhaan maatii keenya ta'a yaada keessan ammoo comment jala nu barreessa arraan tana qophii addaa takka qabannee dhufne qophiin kun maali jechuun keessan hin oolu hiriyaan hangam takka ol jaaltis yookiin kaan ammoo saahiboonni hangam takka ol jaalata laaluu deemna inni kan nu bira jiru kun obboleessi keenya diimaa bareedaan arabaan seenaa Oromoo. Oh my god! Wow! Mashallah sanifu hiriya isaa bulbule poolisaan naqabee jira sanifu maallaqa nafee isaa jeeti irra bulbula mee hiriyaan isaa abchichiisa hangam takka wal jaalatanii kana wajjilaallaan nufaana turaan afirraa keenya horaa bulaa deebana okay irra bulbulta duraan dursee maqaan keenya Tule Abdina Tule mashallah okay yaani si galee jiram Tule na galee jira hiriyaan kee hangam takka wal jaalatame hedduu wal jaalana qacalla wal jaalana okay amma irra bulbultee maataan khuma shan nafee isaa poolisootaan naqabee yookiin kaan ammoo wayin balleessee jira naa video hooteetaan okay irra bulbule Saahiba khiyya bakka yaantanatti maanta nama jolleetiin ilkee nama raajabsee poolisni kana qabaata fitimee qarshi kuma furnaa fidii hoot dafi ga wallahi qofna gar dhugaadha ammas dafi asmas seerta amma No, kalau ini dia ulti macam. dafi polis harkana qabaata Wallah. dafi ga ay irra dhugaadha ay je ay ada anga fiduun eena neenya amarufa wallahi je dhugaara be amarufa isaas ni waraabna jechuudha isuma ne waraabna sanifuun eena mee kuma furna san ati ammoo akkamni weeta etimte nimne wallahi asuna uratin da wallahi memma asuma te karto teksti barreessu me una tekstin ay zero laftuma taara ay bakka kana nut akasi ay kana okay bakka akasanan neena yooni fi dhufe isaas galatoom ennaan okay nufaana tura Hello. ما انت سايوي اي دافي خلاص awo tola bala ምንድን ነው دافي هاوي Qarshii di mana mau bola? عامل Iya. ايه Bola gitu nak aja. اي دافي خدته hojumtoota fi hordoftoota keenya ammaasii obboleessa kee tokkoon na biratti argama maqaan keenya sinyan Gulit nanjang gulit. gulet hayyaga yaa gulet ammaan tana saahiba kee yookiin kaan ammoo hiriyaa keetirratti bilbiltee poolisootaan naqabee namaan ilkee irraa cabsee yookiin kaan ammoo hospitaala geessinaan jaanii guyyaanis aladaa manni baankiitis cufaa jettaan saniifuu hiriyaan kee kun hangam takka si jaalatti lumaan laallaa jechuudha dawwaloo okay irra bilbilee okay laawdi goota Ay. Halo. Aha brother. Berita. Akamiu. Ya. Akamiu. Lagi wallahi. Abo esil ta. Asman jera khara maskalanya man. Awo maliga ara siti haja media aw saya baqiya jinki takka khaysan jira.
Rakkoota kaan namoota itti beektaa. Akka gargaartu fadhiitti. Tinggal gara-gara kowa. Har'a guyyaan ala danii beektaami. Saniifuu laal nama wajjin waloleetiin. Polis xaabiyaa achitti nama wajjin walolee nama dheebee ta'e irraa cabse. Shoodee takka wajjin walolee ilmoo xiqqoo takka. Ilkee irraa cabse. Saniifuu bakka yoo dandeesse wayii na gaafatanii ammatti qabiyyee keessatti hangasitti namaan akkasii gadhiisnaa naan jaanii beektaa. Sila barbaaditu malee ta'e qarshii 2,000 akkas na laalti. Akkuma dasi je me barbaaditu mafitu. Silkii qabsiistu sun mataa gaa Saahiba kiyya silkuma qabdu kanallee qabsiistu mataa gaa. Silkii diye qabsiisti sammuu siyaafuu qal'aa namarraa fuuna. Awoo dafi qabar rakkoo ajaa'ibaa takka keessaan jira wallaahi. Eesseerta amma? Amma poolis xaabiyaan jira. Poolis xaabiyaan yeroo kana? Achi biraa dawwaladhu jaanii. Poolis xaabiyaan yeroo ati? Dafi gaasii jirta. Amma maskalanya hubati garaa jirraa biyya ol deemu jira. Akkasii. Awoo dafi mee awoo siin egaa awoo. Sumaan qaba beektaa Saahiba kiyya. Silkuma qabsiistaami? Silkii qabsiisnee. Silkuma qabsiisiitii naa vidiyoo qottoo. Saahiba kiyya siin egaa. Silkuma itti kan namoo isaaniitti? Isaanitti silkii kan nu sun mataa akkasittis. Bakka ani ta'a silkuma poolis xaabiyaa kanna. Nama bira nama nagartu qofa silkii taqaanitee jallaa irraa futu. Nama nagaru ammaan garaa yaabee itti. Baay'ee hin deemu jirta? Warshiin dalagu jirta? Bakka ayyee anfaa bira dhaabii as qottu ayyee. Siin egaa. Guleet maal si dhagaame? Waan dhagaame wallaahi hedduu malee gammade. Saahiba kanaa qabaachuu yeroo kana keessatti Saahibaan ammaa yeroo rakkoo si biraan dhaabbatan beektaa. Yeroo maballoo si wajjin taphatanii qoftu malee yeroo hedduudhaa yeroo rakkoodhaa siraa dhiisan beektaa. Yeroo kana keessatti Saahiba kanaa kana qabaachuun yeroo rakkoo kana keessatti bakka guddaa onniiti keessaa qaba bakka inni siidaa guddaa ni jiraami. Amma dhugaanni kaayattanii adda. Nin beekanii ittiin amana isaa kenni kaayee dhufu nin beeka. Silkii isaatu yoo ni kaniif deemni kanaaf. Amman tan bikka ayyaan jirra. Forsiidhaan dhufu jira. Asumatti teenyee na jechuudha. Isaas viidiyoo irraa waraabna. Rakkoon qabu laaluu dandeenya. Ni dhufa. Tuutaa barnoota keenyaa saabinni isaa dhufee jira. Galatoo. Ara biraatiin deemu jira. Okay. Maal si dhagaame? Gabbii. Sila dhugumaan kan nu kaate kun kaanamu qabsiisuu kaate bilbila. Eega. Mee wallahi ji. Narraa dhugaadha wallaahi. Giraasha seentee akkana fiigaa dhufuun hedduu takka dasne. Hedduu malee wallaahi You were laughing when I met you, and you still do. Remember when I was the apple? Okay. Dhugaa? Wallaahi. Naa jechuun nanna mana ni chaarjaran qabu nanna mana ni. Egaa nama nama manjee silkii. Duraan karam deemu turte? Garaaji marraa oguma saniin bee garaaji irraa. Nama seeku ture? Nama seeku jira dantaa isaatiif jecha fiigaa dhufe. Egaa kana asiin deemu ture asumaan nama furuu dhufe kannees maaf hin deebi'ee hin dhufeen. Silkii silaa ni qabsiisa? Nin qabsiisa gaa wallaahi ayi. Galatoo biroo kiyya. Bakka. Haram deemna. Okay, saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya mee daawwattootaaf hiriyaa akkanaa yookaan kaan ammoo yeroo ammaa kana waliif yaaduun akkami? Haala bareedaadha gaafa. Wal jabeessuu qaban jetti. Wal jabeessuu qaban. Utubaa walii ta'uu qaban jechuudha. Hiriyaan daawwitiidha. Anammaa asoo saara diiran. Okay, galatoo yaa. Ayyaanis galatoo. Atoo maal lamtaa Saahiba kiyya? Bakka Saahiba kiyya kana ammaa kana keessatti bakka nama kana argachuun kun waan guddaa waan ta'eef isa ammaa bakka guddaa ooniiti keessaa qaba jeetii yaada. Hedduu malee dirqamaami. Hedduu malee galatoo. Saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Galatoomii fi hordoftoota keenya ammallee obboleessa keenya tokko nu biratti argama. Obboleessa kun horteen isaa Turkiidha. Abee. Eebiti yaa kun tana. Maal jaansa? Ay Oromoo dha. Afaan Oromoo malakki. Okay, duraan dursee eenyu maqaan kee?
Maqaan kiyya Mike naan jaani. Mike. Namni akka bareedu ni jira Oromoo isa. Wallahi kana caalaa bareedu qabdi Oromoon. Aboota. Dhugaan siin jaa. Maashaallah anjumaa godhu kiyya qaldiidha. La qaldeeno. Umaara kon qabu. Okay. Qophiin keenya qophii akkamii? Obboleessa kee saahiba kee hiriyaa kee yookiin nama dheetiin jira. Nama fotteesseetiin jira. Poolisootaan naqabee haakama geessinaan jaanii akka carraa ta'e maallaqa harkarraan qabu. Qarshii 2,000 naa bidi hootu ittaan. Era bulbulte. Hayyee. Era bulbule. Laawudi goota. Abshir. Galgalaay. tasgabboyteeti dubbista targaaggaatee Saahiba. Nagaa. Fayyaa keeti. Jirra oo har'a akkuma rakkadhee isirra dawwalu jira. Akkana nama ijoolloleetiin karaa irratti. Dhee poolisni na qabanii akkama geessinaan jaani. Boksiidhaan dheetiin ilkee tanarraa buuse. Duwwaa maallaqa hanqa qarshii 5,000 akkana barbaachisa. Kumshanii wayii takkaan barbaada akka akkaawuntii irraan baafanne har'a haala dabeeta. Kumshan amma ani illee na qaala harkarraan qabu. Harkarraan qabdu. Borobaa ta'e kudhan illee ta'u kan hawaale. Amma duba dirqama edanu mana hidhaa keessa na bulchita. Mana hidhaa keessa nu musin bulchu dhufeetiin waasii irraa ta'a malee boruun waan barbaadan isin kan na jeeni. Amma haa sadii barbaadi mee 3,000. Kuma sadi. Ni ilaalaa qoyga. Namarraa fuutee na dubta du'a asiin jira kunoo. Mee poolisa irraa anis gayaamu jiranii waraqaa takka cufe yaani. Waan hin dhagee iddoo badda jeeti poolisa irraan jira qoy. Achi jirta? Yaanis kun amma na qabanii naan deemu jiranii yaar mucaa ilkeen irraa bu'u jirti. Eega buuteeris maallaqa baanii baafna maallaqa Saahiba harmara kan namalee gorra kallo. Amma na kootu gaazee fi dafee hatattamaan. Baaboo egaa poolisa irraa isaan jira amee yoo haanaamicha. Ayye dafee hatattame. Ayye Saahiba ayye. Jaallatoo. Poolisa irraa isaan okay. Jecha. Innis na dura nama dhaheensa. Na dura nama dha'uun dhabu achi jira kunoo. Poolisa irraa jedhaniinis garuu xiqqoo dhaabbanneeti itti deebisna. Wallee akka waa walii gallee nama dhooyinee fakkaattii garuu waasiin hin taa'ee maashaallah nama gaarii. Saniifuu ni hina xiqqoo. Xiqqoo inni dawwalaa bee. Hayyee. Awo Saahiba dafi garra. Hanga ammaa moo? Maali bakka takka akkamisa? Waltaaneen nama dhooyine atiis? Antaan maduraanii ta'e jala yaamaniiti. Adana dheeree jiranii qoyne. Awo dafi qaadbu'aan akka ati wanita jaanii an lammaffaa kanan neeyne kaa'o. Saahiba sumaan qaba Saahiba kaadii. Yoon galtee malee haa qoy haa yookaan nama bira dhufta. Woy na hidhuuf deemanii bar. Qoy sii dhufe. Karaaraan dhaabbachuu jira. Isa jirta mana hidhaa kam jirta achis dhufna poolisichaa hojii. Mee wallahi. Kunoo laal bakka ispaaltii gubbaadhaa kan maal jedhanii maqaa. Bakka ispaaltii gubbaadhaa moo? Karaa makiinaa moo? Karaa makiinaa agorroodha. Agorroodha? Qaachiin akkasii ol seenu sana? Abbalee isa kiyya dafe kaawoo rabbiyyee. Yoo mee rabbi amicheesu alee yoo haalli daamicha ittiin dhufaa yookaan kaanii haasiidhanii. Haasiidhanii awoo rabbi garaan haalaaf tayyee irra dawwalee bar. Saahiba garaan. Oo dhimma jabaa keessa jiraan saa inninis narra cufatee bar. Haasiidhanii jee? Haasiidhanii yookaan.
Biiroo keessa jira yoo haasii dhanii naan jaara biyya kaniin na kana keessa jira. Haasii dhanii naan jee. Mee kam ilaaltan namticha kana. Egaa saahiba jennee tu wajjin nyaachuu jirra. Annamaan isarraa amanu qabu isaan amana. Haasii dhanii naan jee. Duo namni ati akkaan jaalattu namni ati saahiba kiyya jettee amantu akkana si godhu deebi'ee. Garuu inilleen hawaasni taa'ee irraa dhugaa ta'uu hin beeknu. Amma deebi'ee bara amma biiroo keessaan jira. ATM'n kiyyaas na jalaa bade yoo gaa jabaatte haasii dhanii. Yoo jabaatte. Nama akkanaa kana hundaa jira. Saahiba jettee wajjin nyaata. Saahiba filachuun bareeda raje. Amma obboleessa dafanii argatanii yaani hiriyaa ammoo dafanii argatan si galee. Naam dhuga. Saniifuu maal jettaan isaan? Galatoomee ta'a. Galatoomii waasii jechuu saasaniif yoo ta'e irra dibaa taates ta dhugaa taatus rabbi beeka. Garuu ammoo saahiba filachuun hiriyaa filachuun hedduu barbaachisa jeetiin daawwattoota keenyaadhaaf. Saniifuu obboleessa qophii teenya irratti argamuufis galatoomis. Hayyee isinis naafeeru keessaniif galatooma. Okay. Daawwattoonni keenyaas galatoomaa jechuun barbaada.